warreen karaa keenya keessatti qabsaa'an gama karaa keenyaa isaan qajeelchina. Ankabuut ayita 69. Addunyaa kanarra wantoonni baay'ee gaarii fi filatamoo ta'an ijaan hin argaman akkasumas harkaan hin qaqqabataman laphee namaa keessatti namatti dhagahama malee. Allah hangaafa si uumu dandeettii addaa tokko waliin si uuma. Dandeettiin addaa si waliin uumamu kun ammoo barbaaddee bira gahuu si gaafata. Barumsi ati barattu kunis baay'ee barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Ta'us yoomiyyuu dandeettii kee uumamaan siif kenname kana siif bakka bu'uu hin danda'u. Dandeettiin kee siif gabbisuu keessatti gaheen isaa ol aanaadha. Ta'us yoomiyyuu ga'umsa kee uumamaan guutumatti siif hin kennu. Kana waan ta'eef hojiin kee inni guddaan maaltu akka si keessa jiruu fi akkamitti waan si keessa jiru san itti hojjechuu akka qabdu hojjechuudha. Mee waan tokko akka ati itti hattu sitti hima. Yeroo hundumaa wanni gatii guddaa qabu dhokotaadha. Allaha wantoota akkanaa kana bakka namni akka salphatti ittiin fayyadamne dhokeessee jira. Fakkeenyota armaan gadii kana qalbeeffadhu. Warqiin galaana jalaa barbaacha guddaadhaan ba'a. Almaasii argachuun gara gaarota dhoosanii baay'ee itti dadhabuu gaafata. Daayimandii lafa keessaa gad fagaatee waan jiruuf qotanii baasuu gaafata. Bakka kaan ammoo lafa bu'uun lafa keessaa yoo xiqqaate meetira 45 gad fagaata. Baasanii itti fayyadamuun salphaa miti. Sibiilonnii fi dhagaawwan gati jabeeyyii yeroo hundumaa barbaacha guddaadhaan argamu. Fakkeenyota armaan olii irraa wanti ati hubattu yoo jiraate Allaha wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an akka dhokeessuuti. Wantoonni si keessa jiranis guddaadha. Humna jabaa qaban bakka guddaa siin gahuu danda'an. Wanni sirra jiru guddaan wantoota si keessa jiranii fi dandeettii kee adda baastee beekuudha. Takka adda baastee beeknaan isatti fayyadamuun salphaadha. Isatti fayyadamnaan immoo mul'ata ati qabdu biraan siin gahuunsaa beekamaadha. Waan si keessa jiru adda baasii beeki. Adda baastee beeknaan dhimma beekamaa tokkoon waan jiraattuuf yeroo hundumaa humna jireenyaaf akkasumas mul'ata keessan galmaan gahuuf siif ta'uu irraa argatta. Humna jabaa siif ta'an adda baafadhu beekadhu. Mul'ata guddaa qabadhu.